osoo ofirraa hiitee waraqaa isaa sana ijatti darbite ishiin kunillee gowwaan irraa hafa. Keenya kunillee numa nu guddani na guddi caaltuun kunillee wallaahi garaa na nyaattillee na aarsitillee. Anaa kanaas taa'ee miti ijoolleen koomantiin mataan kun danazzazee ijoolleen meeqa qalbii dhabdee sababa ishii waa meeqa ta'aa jiran dhugaa dubbatuuf namni garaa ishiitti hin jabaatu. Aniin kunillee waan ishiin na aarsitu kunoo kana laaleen jajjaban taatu bakka maaliifuu ofirraa kutuu qabdi maanni dirsaa haa heerumuuf deemti maaltu fuudha kana diqaalaawwan kee wajjin maaltu sii fuudha. Hiree ishii cabsitee mucatti hiree ijoollee kee cabsitee. caaltuu fi hajjii walitti deebifte rabbi si gaafata maali yoo jette namtichi kun amma jaalalaaf ishiitti deebi'aan jiru rakkate gama deemee gamas waa takka dhabee jiran nama ajandaa biraa barbaaddataa jira dubartii irraa nyaatu soqataa jira kanaafu ishii kan ammoo sa'a Ameerikaanii addaan hin cinne rabbiin kennee fi ishii elmatuuf itti deebi'uuf deema malee jaalalaaf itti deemaan jiru haadha daa'ima kiyyaa ta'e kabajaaf itti deemaan jiru kanaafiyyuu waan inni na araarsisiin jedhu kun isin gowwomsiini jechuun barbaada. Haaraan fidee dhufee jira wallahi hedduu tokko nama aarsa hedduu tokko onnee kana nama dhaaba hajjii jechuun ausbilla karaa kanaan jettanii karaa sanaan karaa tokkollee harkaa bahuu hin dandeessanii isiniin jedha. Amma abdiin miskiinummaa isaa dalagadhu jedhee dalagaa hin argamne dalagaa yeroo itti badee jiru biyya kana keessatti warra abbaa biyyaatu nu jibbee jirutti dalagaa waardiyyaa yookiin immoo shuffirinaa hojjedhu jedheeni hin hojjedhu jedhee hajjii tomma abdiinuu gowwaa ofiin taphata dhugaa dubbatuudhaaf maali yoo jettanii namni ciisee harka dubartiitti nyaatu barate abadan hojjetee ni jijjiirama jedhee ani abdii takkallee irraa hin qabu jechuudha. Hajjii jechuun amma ijoolleen baay'een ijoolleen himan keessa jirtanii wallahi koomantiin ilaala maaliif marzii laattanii ajjeesinaa yookiin immoo ijoolleen tokko nda'um ajjeesaati anagguma isin irraa kaffala namni jedhu hedduu jira. Egaa namuu miira keessa galee waan akkasii yaada kenna malee osoo bira jiraattanii waan kana hin gootanii maali yoo jettanii nama hagana ga'u kana nama kan akkamitti ajjeesuun danda'ama hedduu tokko namatti ulfaata dhugaa dubbatuudhaaf biyya namaa keessatti namni keenya waan wal dararuuf waan wal jibbuuf ammallee waan hin beeku hin jiru. Ana asirratti dhaamsini dhaamuu dhufeeyyuu hajjiidhaafis caaltuudhaafis abdiidhaafisidha dhaamsa gabaabaa tokko niin qaba jechuudha. Assalaamu alaykum ashama harka fuune kabajamtoota hordoftoota keenya jirtu bakka jirtanti nageenyi kiyya sinaa qaqqabu ani egaa simbirroo masqalaa sin jalaa ta'ee jira nin dhufaa nin bada haaluma jiruun na balleessee nin jira ijoolleen hedduun maaloo waan koo hin badiini jiraachuu keellee viidiyoo magaabdus taatu nu gadhiisii naan jettanii jirtanii waan na soqxaniif galatoomaa isiniin jedha. Asirratti egaa yaanni ani tokkoffaa kennuu dhufee abdiidhaafi yoo dhugaadhaan caaltuu gargaaruu feete yoo dhugaadhaan caaltuu dhaabbatuu feete anillee waan kana keessa hin galu gaafa duraarraallee isinitti himee jira. Yoo dhugaadhaan ishiidhaaf yaaddee mucattiin kun akka biyya galtu godhii jechuun barbaada yaa'u caaltuun hin dhageessu. Osoo jecha namaa dhageesse jecha sa'il fudhattee biyya galtiyyuu jechaadha. Hin dhageessu meeqa akiraa ammallee namtichi kun bulguun waaniif deemu beekamaadha jechuudha. Ilmoo ishii jalaa fudhatee maallaqa hawwalsiisuuf yookiin immoo akkuma gaafa duraa sana amata guutuu boosisuuf deemaa jechuudha. Mucattiin kun amma harkiif miilillee qabamee jira jechuudha. Garaatti ilmoo qabdi mana namaa dalagdi as deebi'ee immoo daa'imni kan miilaan deemtu kunis hin jirti daa'imti ishii ganaa ijoolleedha. Ganaa kunuunsanuu feeti yaani daa'ima waggaa lamaati ganaadha mucayyoon ishii duraatu jechuudha. Ammas ka garaa qabdu immoo ni jeeqaa dalagaa ambaa wajjiniini namni nama gargaaru hin jiru namni ofirraa hafee nama gargaaru takkallee hin jiru. Aguma sana akka ishiin hojjetattee hin galle gochuuf deemaa jechuudha. Hajjiin waan namaaf naatoo tokko hin qabu ilmoo isaatii naatoo hin qabu haadha manaa isaatii naatoo hin qabu. Maatii isaatiif naatoo hin qabu kabajaa maatiif hin qabu kabajaa haadha manaaf waa takka kabajuma tokko ofirraa hin qabu jechaadha hajjiini. Kanaafiyyuu abdiidhaan yoo dhugaan caaltuuf dhaabbatta ta'e yookiin namticha kana mana hidhaatti deebisuu Saidootti himtanii Saidootu waan hunda danda'a namni hajjii kana danda'e
isa waa tokko godhu takkittiin illee hin jiru hin argamne sagammaa Sa'iid kana xiqqoo irra sodaata. Kanaafiyyuu yoo dandeessee hiisisii jechuun barbaadani Hajjii maalii Abdiidhaani. Itti aanee immoo caaltuun garaa laaftiif waanuma Hajjii kana dhiiftee soo mana sanaa baatee mana biraa kireeffattee yookiin arabuma kana kadhattee miila jigdee bakka namtichi abbaan manaa kiyya akkasna godhattee manuma sana ilmoo tokkittiin nama dhibduuti qabattee aga gaafa haalli ishiidha sirraa'utti osoo irraa fagaattee na jechisiisanii yoo fedhe namichi nama fidee ulaashitti tumsiisa maskootiirra nama dhagaatti darbisiisa daa'ima isaa darara of darara namtichi mataan nagaan dalagu dilbaa'inni ciisee nyaatu waan barateef naatoo namaa hin qabu ammallee immoo caaltuu kananni ammatti seenee gaaf tokko yookiin ammallee maallaqa ishii sana jalaa guura yookiin meeshaa ishii jalaa baasee gurgura yookiin daa'ima sana fudhata waan hunda caala immoo daa'ima ishii yoo jalaa fudhate mucattiin kun agam jeeqamte agam dararamti kadararaan kaduraatu ishiin ga'u taraatti darbanii beerri taraatti darbanii jeeqanii turanii jechuudha caaltuu kan akkuma beekamu waan inni isinii ibsu tokko illee hin jiru ammas immoo jireenyi caaltuu kun kana daran kaduraa daran itti dukkanaaf deemti jechuudha maaliif namtichi kun jalaa hafaan jiru abadan osoo immoo hiiktee ofirraa soo hiiktee amma dhuguma immoonni yoo fedhe jaartii kiyyaa haadha manaa kiyyaa jedha gaafa duraa ani hin fedhuu mucaa eessaa fidde garaa qabattee kiyyaa mitedhee waakkataa jira amma immoo gamaa gamas deemee achi deemee as deemee magaalaa guutuu keessa deemee maal jedha caaltuudhaan na haraarsaa caaltuutti na haraarsaa ana kanattuu marraa meeqa bilbileena kadhataa jira Hajjiin jechuudha sinsi dhageessi na araarsee ani maal rakkadheen namtitti hambaa ibiddatti oofaa yoo feete fedhii ishiitiin yoo araaramtee itti seentanii waan inni naqun jiru garuu immoo ani waan akkasii keessa hin jiru abdiinuu harka keessaa kaafadhu rabbiin see gaafata wallaahi yoo barbaada abdiidhaan abdiin kun illee gizee tokko egaa hiriyaasa waan ta'e akka naatoon si keessa galee garaa si laaffise deemtee caaltuullee karattee ishiin illee garaa laafti deebiftee ibiddatti galchituuf tokko hin jiru jechuudha sanuu ibidduma keessa jirti irra wayyaadha yoo gale amma tumeellee gana tumee ganaa caaltuu kan ammoo amma dachiitti dabalee waan hin taane keessa dhibeerra buusamu jetti jiruun ishiitu ishiigaa wallaahi kan ishiin dararamaa jirtu kunuu ishiigaa waan akkasiillee harka keessaa baafadhu jechuun barbaadanii abdiidhaanii maali nama wal jaalatu kana nama kabaja waliin qabanii waliin turanii waan gaarii waliin dabarsan osoo ta'e kijibdanii araarsitanii nama kana tokko yoo gootan hedduu namatti tola kun garuu nama araarsuuf illee namatti tolu miti nama gaarummaan isaa haasa'amu tokko illee miti mujriima namicha mujriima naatoo hin qabne ka aakiraani umurii kana kiyya kana guututti nama akka Hajjii argees hin beekani dhugaa dubbatuudhaaf biyya eessaas dhagahee hin beekani awwal marraa kan isa kana nama haa baraaru rabbiin nama akkasii afaan isin hin buusin wallaahi ijoolleen ganaa hiree meeqa isin eeggatu jira isa laalee iyyuu namni dhiirumaa ni jibba jedhee yaadanii gizee kana keessa maaliifuu namni akkasii ni jira namni ilmoo isaarra jabaatu ni jira mee haati manaan kun amba haa jennuuti ilmoo isaatiif garaa jabaatee amma ilmoo kiyya jedhe ilmoo kiyya akka waan ilmoo kana raammoonuu dhoqqee dhalabar dhoqqee sanarraa yoo ati faayidaan qabdu dhoqqee illee kaboota xafaxafee namni ibiddaan qabsiifatee manatti aarsata ati garuu aga dhoqqee sanaas hin geessu aga raammoo sanaas hin geessu ilmoo kee maal gargaartee maal gootee fi maal nyaattetti amma immoo akka haatiin guddifanne gufuu jala deemee asiif yoo caaltuu fi Hajjii walitti deebifte rabbi si gaafata maali yoo jette namtichi kun amma jaalalaaf ishiitti deebi'aan jiru rakkate gama deemee gamas waa takka dhabee jiran nama ajandaa biraa barbaaddataa jira dubartii irraa nyaatu soqataa jira kanaafuu ishii kan ammoo sa'a Ameerikaanii addaan hin cinne rabbiin kenneefi ishii elmatuuf itti deebi'uuf deema malee jaalalaaf itti deemaan jiru haadha daa'ima kiyyaa ta'e kabajaaf itti deemaan jiru kanaafiyyuu waan inni na araarsisiin jedhu kun isin gowwomsiinii jechuun barbaachisa osoo ofirraa hiiktee waraqaa isaa sana ijatti darbite ishiin kunillee gowwaan irraa hafa keenyaa kunillee numa nu gubdani na gubdi caaltuun kunillee wallaahi garaa na nyaattillee na aarsitillee anaa kanaas taa'ee miti ijoolleen koomantiin mataan kun danazzazee ijoolleen meeqa qalbii dhabdee sababa ishii waa meeqa ta'aa jiran dhugaa dubbatuuf namni garaa ishiitti hin jabaatu aniin kunillee waan ishiin na aarsitu kunoo kana laaleen jajjaban taatu bakka maaliifuu ofirraa kutuu qabdi maanni dhirsaa haa heerumuuf deemti maaltu fuudha kana diqaalaawwan kee wajjin maaltu sii fuudha hiree ishii cabsitee mucatti hiree ijoollee kee cabsitee yookiin raagoree adaba godheen taa'u
yookiitti goree ijoollee isaa hin gargaaru kana gubataa ka rabbi gubee gurraachi kun gureellaan uzbillaa dayyuu san akka hajjii kana argeen beeku gara jabeessa. Innaa ammallee immoo faayoo jedhanii faayooni egaa waan hin argin tokko haasa'uun illee gaarii miti. Jaalattee miti waan na godhee itti deebi'e hin beeku jechaa jirti. Allahu alam yookiin waa godhee yookiin jaalattee itti deebite kan beeku isaa fi ishii fi rabbi bichaadha. Ijoolleen itti dhiyaatan immoo yoo ishiin isa faana jiraatuun feene yoo inni naan taane jette jalaa bahuu ni dandeessi. Maal yoo jettanii harka duwwaadhaa laaxxeedhaa ammarra ka jirtu karaa gaariirra jirti. Amma osoo wanti tokko ishii irratti hin uumamin jalaa baasaa ishiillee hireen ishii maaliif badaa akkuma warra kaanii jalaa haa haftu jechuu barbaada. Faayoo gaanagas maraa jibbaa hin qabu. Yoo akkuma jedhan egaa goyyomtee yookiin immoo siiriidhaan itti dhaqxe rabbirraa haa hiiku jechuu barbaada. Ani gaa dura akkana si'achi ilaalee argetti faayoon kun nama hayyuu nama kaayyoo nama hojjetattee jiraattu isaan jidduullee baatee jirti. Asuma irratti immoo waan itti deebisanii waan beeku takka hin jiru. Kanaafiyyuu hordoftootaaf kabajamtoota kiyya wanni keenya gaa hin dhiisne jedheen hin dhiisu. Kanaaf ani yaanni kiyya kanadha. Rabbiin caaltuu cinaa haa dhaabbatu du'aa godhaa fi amma ishiin nama lubbuu lamaati. Ishii kana bakka itti aarraa in arrabsina asiin jenna achiin jenna. Omaa dadhabne rabbi furmaata haa ta'uufi jechuu barbaada. Maaliif waan baay'ee jechuun nama turfaata bakka jennee dubbannee barreessinee bilbilleetti himne warri dhihoo jirru waan tokko furmaanni takkittiin hin argamne. Kanaafiyyuu rabbi furmaata haa ta'uuf jedhaatii du'aa'uma godhaafi malee waan jennu takkittiin illee hin jiru. Ani iddoo tokko na dabbaree jira viidiyoo kana isaanii kana laalee mataan na dhukkuba dhugaa dubbatuudhaaf bakka. Maaliif hireen nama kana akkam akka taate kaaniif qajeeltee kaaniif jallattee kaan immoo abbaan ofitti jallisee hedduu tokko ulfaata. Keessattuu hireen dubartii takkaa cabnaan hedduu tokko haamleen nama cabdii mucattiin immoo akka hojjetattee illee hin jiraanne amma innis hin darara. Osoo akka kiyyaawaa hunda dhiiftee maatii ishiitti galti. Waan maatiin keessanii garuu ani hin beeku akka maatii kiyyaatti waa takkaa osoo hin qabaatiin na jibban jedhee hin yaadu. Galee immoo nama abshir si gargaara si cinaa jira jedhe kana jala dhaabbadhee karadhee naa godhi kana na gargaarettee Sa'id kana jala bakka feete soo deemte obboleessaa olitti ishii yaada. Egaa waan sammuu ishii keessa jiru waan ishii dhibe yookiin waan namatti himatu hin feene keessa ishiitii qabdii ka jedhus keessa kiyya jira. Ani immoo itti deemee gaafatu garuu hin sodaadha. Naannuma isaan jiran kana faguma taa'ee akka keessa laaluu malee hin fedhu. Maaliifuu jireenya kiyya bada yookiin tokkotu waan godha hin sodaadha. Isiniin jechuu barbaada hordoftootaaf kabajamtoota keenya. Egaa dubbii baay'isuun faayidaa hin qabu. Video biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii akkuma isiniin jedhe du'aa godhaa fi caaltuudhaaf illee faayoof illee isaan hunduu buleeyyan keenya rabbiidhaa keessa isaan galchisana keessa akka isaan baasu du'aa bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Galatoomaa jiraadhaa yoo balleesses na of galcha.